Rakessanii dursaa biyyoota Arabaatirraa biyya Arabaa deemuun hin danda'ama. Lammaffaa immoo tuyyuu gaafa biyyoota Arabaa deemuu barbaaddan wantoota isin barbaachisan baafachuun dirqama keessanii. Akkasuma kunis Baankii of Oromiyaa International Baankiidha. Abisiiniyaa Baankii, Oromiyaa Baankii, Nigdi Baankiidha jechuudha. Biyyoota Arabaan deemuun duratti biyya kana deema odoon jedhin duratti wantoonni ati qabachuu qabdu wantoonni isin barbaachisan isa kana. Inni kuni jireenya kee jijjiira. Akkaawuntii baafachuun ati qabeenya qabdu harka keetii irratti oolfachuu jechuudha. Harka keetii irratti gaafa isin dura isinii baasa isiniin jedhee ture amallee warroonni baafachuu barbaadan baafachuu ni dandeessu isiniin jechuu barbaada. Kanaaf akkaawuntiilee kana sirriitti baafachuun dirqama keessan. Akkaawuntii baafadhaa gaaf biyyoota namaa deemtan lubbuu keessaniif shaanxaa keessan qofa qabdanii hin deemina. Lubbuu keetiif shaanxaa kee qofa qabdee hin deemina. Kana isiniin jechuu barbaada. Dhugaa Rabbiin isiniin jedha. Wanti si jijjiiru, wanti faayidaa si qabu kana. Maatii keetirra isa kana. Akkuma beekamu ijoolleen hedduun biyyaan baa deemaa danda'amaa jettanii ashama harka fuunee jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii jecha anillee naga kooti. Alhamdulillah galata Rabbii. Jirra yoo nageenya jirra isin akkam jirtan naga qabdu fayyaa qabdu jecha har'amootuyyuu wantoota haaraa qabadhee isin dhufe wantoota faayidaa isin qabanii faayidaa isin qabne akkuma beekamu warroonni biyyoota Arabaa irraa biyya Kuwait deemuun hin danda'ama warri jettanii dubbattani biyyoota fakkeenyaaf yoo isiniin jedhe Dubai irraa akkasuma mootuyyuu Dubai irraa Beirut irraa, Jordan irraa, Saudi irraa, Oman irraa, biyyoota garaagaraa irraa, Suudaan irraa, ani Suudaanii jira, ani akkas jira. Deemuun hin danda'amu? No, hin danda'amu. Maaliif sababa qaba wanti hunduu jechuudha. Akkaataa qaba. Amma namni tokko gaafa biyyaa ba'u karaa seeratiin ba'aa waan ta'eef fakkeenyaaf Kuwait seenuudhaaf karaa bishaanii bahaaratiin hin jiruun beeytanii Bahrain hin jiruun beeytanii biyyoonni bahaaran seenamu akka Oman, akka Saudi, akka Yamanii biyyoota gara kana jechuudha. Malee biyyoota biraatirraa ani karma seeratiinu ati biyya galtee gaafa seeran biyya deemtu muna lakkoofsa keenyaa argaa warri jettanillee ani hin beeku. Ati asirraa galtee yoo deemte si faayidaa qaba malee biyya namaatirra deemuun hin danda'amu gonkumaa. Ijoolleen tokko akkasitti wanna hojjetaa jiru jechuun beeksisa hojjetaa jiran na fakkaate garuu akka ani beekutti akka seerrisi hordofutti akka ofillee faayidaa si qabutis kan jedhamu taate mootuyyuu karaan ati deemu ni qabdu karaa tokko qofa kallattii tokko qofaan kallattiin tokkomaan fakkeenyaaf ati Dubai erga jiraatte gara Itoophiyaatti dhufte karaa ejensii seeratiin humatee haa ta'u dallaalalleen haa ta'u garuu Itoophiyaa irraa gara Kuwait imaluu qabda malee Itoophiyaa irraa gara Kuwait yoo imalte imbaasiin Itoophiyaa Kuwaitin keessa jira. Isin hanga dubbii tokko laallan. Imbaasiin Itoophiyaa Kuwait keessa jira miti. Imbaasiin Itoophiyaa Kuwait keessa jiraate seeraan achirraa si fuudhee bakka hojii si geessa. Yoo siin taane immoo si deebisa. Biirootti si deebisa. Yoo si ta'e immoo ati dalagoota itti fufta. Humatee miti ree? Wanni Jordan irraa Kuwait si fidu eenyuti si yaade eenyu siin tamalaallasee moo onlaayiniidhaan ati daawwannaa deemtamoo maaliin hojiif deemtamoo daawwannaan deemtamoo sanumaa yoo ta'e immoo yoo karaan seeraa karaan siifis faayidaa qabu karaa maatii keetiifis akka xummeedhaan tokkollee sirra hin geenne Dubai irraa dhufu Kuwait irraa dhufu Jordan irraa dhufu Saudi irraa Kuwait dhufuun hin danda'amu gonkumaa hin danda'amu Saudi irraa Kuwait deemuun hin danda'amu Dubai irraa Kuwait deemuun hin danda'amu Bahrain irraa Kuwait deemuun hin danda'amu maaliif Oman irraa Kuwait deemuun hin danda'amu bakka biyyoonni takka gaafa banamte ati zim jettee tumaan biyyoota kan deema jettee gaafa yaaddu as keessatti hammam dadhaban beekta biyya kee keessattu hammam kaliffiitii qabdu beekta deemsan bilbila nama wal buqqasuun fiizan deebi'ee hin deebine wanni biyya keessa ga'u hin jiru. Immoo biyyoota garaagaraa irraa Kuwait deemuun gonkumaa hin danda'amu. Seera qaba seeraan biyya irraa galtee biyya sanitti imalta jechuudha.
inni itti aanu immoo akkuma reef isiniin jedhe faayidaalee wantoota kana hin dagatinaa isiniin jechuu barbaadeeti. Faayidaalee wantoota kanaa amma kuni akkaawuntiin Oromiyaa baankiidha. Bank of Oromiyaadha. Okay, Oromiyaadha kuni jechuudha. Kunis akkasuma kuni international yani kuni sonnaadha Oromiyaa Abisiiniyaadha. Nigdi baankiidha. Baankilee kanneen akkaawuntiilee kanneen banachuu qabdan. Wantoota biyya alaa deemuun duratti wantoonni ati karoora itti baafachuu qabdu. Kana kasi fayyadu kana. Deemtee qofa utuu hin taane kana baafattu malee hin deemin. Deemee biyya alaa jira, akkas jira, jinii jira, hin jiru. Yoo kana qabaatte qofa si haa galu. Kana hoon qabaanne kana gaafa dura ani na fayyada jedhee yaan waggaa meeqa duran baafadhe takka na fayyada jedhee yaadeen beeku. Garuu faayidaan isaa gizee duraa san beeka. Garuu faayidaan isaa adda. Dhugumaan isiniin jedha. Faayidaa addaatti. Akkaawuntii banachuun jireenya kee ka jijjiiru akkaawuntiidha. Dhugaa gaafa galtee harka baafattu akkaawuntiirra kana yoo qabaatte. Yookaan immoo malleen namarratti galfattu. Malleen ifirarratti galfattu. Malleen abbarratti galfattu. Malleen haadharratti galfattu. Malleen sumarratti galfattu daaraa bubbeen taate ta'a. Eenyumtuu namni si yaadu hin jiru biyya kana keessatti. Eenyumti namni si yaadu hin jiru. Kunoo sirriitti agarsiisa. Eenyumti. Ati biyyoota namaa deemte dursaa wantoota kana dalaguu qabda. Qopheeffachuu qabda. Isin gadi wantoota kana qopheeffachuu qabda. Warroonni haara baafachuu barbaadanillee ani ijoollee isin dura haasofsiisan ture. Akkaawuntii baafadhaa. Onlaayinii asii akkaawuntii baasuun hin danda'ama. Isinin jedhee ture. Isin immoo tuyyuu. Okay, ani faayidama keessanii fi faayidaa ofii ergabbaa wallaalee wanni godhamu jiru mitire. Wanni godhamu jiru. Kanaaf warroonni lifiitii adda addaatirra ji'a haganaatu na hafee guyyaa haganaatu na hafee muna lakkoofsa kee naa maxxansi lakkoofsa kee barbaada. Okay, an lakkoofsa kee maxxansuun duratti lakkoofsa maxxansuun salphaadha. Injira lakkoofsa kee achira. Garuu immoo jechuudha. Garuu immoo anuma isiniin godhu. Wanti ani isiniin godhu biyyi sun akkami. Fiizan banamee jira. Namoonni deemanii achi gaan jira. Namoonni hin deemne jira. Fiizan ergama waliigalteef erga waliigalame akkami. Karaa seeratiin deemtamu dallaala. Dallaalli kun immoo si sobeesse nyaatamu si nyaatu. Amma dallaalli hedduu nama nyaata jechuudha. Dallaalli hedduun kijibaatu jira. Dallaalli hedduun bukeessii munjuru sitti fakkeessa. Gizee tokko waan naqunname keessa gaafa Qaataar deemuu hedduutti waggaa sadin kana jechuudha. Gaafa saawwantu hin naqunname mucaa wayii akkana arge namni naa kenne dallaala naan jedhe. Dallaala naan jennaan gaafa kaani ka'e. Ani baasaboortii illee kennine akkanumatti bakka koppii isaa bichaatti erge. Otoo ani Finfinneen dhaqin meedikaalaaf jechuudha. Wantoonni nama mudatan hedduutu jira bara. Otoo ani Finfinneen dhaqin meedikaala illee xumuree jedhe wallahi orjinaala fakkaata gaafa inni natti ergu. Orjinaala fakkaata hilaale galgala natti erge bakka amma mallaqa naa galchii minaamina naan jedhe kamaalis galcha mallaqaa jedhe ka meedikaalaa naan jedhe miyaan odoo fi kaa dhaqe maal rakkoo qaba gizee san Dubaay deemuuf kamaalii jedhe mallaqa akka deemtu waanoo meedikaala akka deemtu si erge kaana kinoo an asira ila hattuu eeggadhaaf isin jedhe kinoo an asira akkamitti meedikaala ana duuba akkamitti akkana goote likki orjinaala ittanii. Orjinaaluma kana jettanii otoo an ofii kiyyaa dhaquu waan dhaqinii fi shakke jechuudha. Garuu otoo dhaqeeyyuu silaayyuu otoo dhaqee bareeda ture miti garuu waan dhaqinii shakke malee gaafa kaane dhugaa isiniin jedha. Wallahi dhuguma isiniin jedha. Kana isiniin jechuu barbaada. Hama walitti deebinutti bye bye.